ganne ilmaan cubbuu taane. Lubbuun jiraattu ta'uu osoo beeknu maaliif gowwaa taane du'aa kan facaasnu lakkii adeebinu guyyichi gaheera har'a boruu jechuun hin fidu araara. Maaliif akkas taana yaa ilmaan namootaa Gooftaarraa fagaanne taane wallaaltoota osoo seera qabnu akka seera hin qabne uumarraa fagaanne ilmaan cubbuu taane. Lubbuun jiraattu ta'uu osoo beeknu maaliif gowwaa taane du'aa kan facaasnu lakkii adeebinu guyyichi gaheera har'a boruu jechuun hin fidu araara. Maaliif akkas taana yaa ilmaan namootaa Gooftaarraa fagaanne taane wallaaltoota osoo seera qabnu akka seera hin qabne uumarraa fagaanne ilmaan cubbuu taane. Ameenyaa namootaa osuma lakkoofnu waa'ee baadii keenyaaf taasaa ofiin beeknu fedhii foonii malee lubbumaaf daganne kottaa yaa qophoofnu qalbii jijjiirranne. Maaliif akkas taana yaa ilmaan namootaa Gooftaarraa fagaanne
taane wallaaltoota osoo seeraa qabnu akka seeraan qabne uumarraa fagaanne ilmaan cubbuu taane. Guyyaa dhufaa Gooftaa baay'ee sodaachisa yaa lubbakam taata mee maaltu si baasa umriin kee innarraa inni siif kenname akka gabbii gallu Gooftaan nuuf lallabe. Maaliif akkas taana yaa ilmaan namootaa Gooftaarraa fagaanne taane wallaaltoota osoo seeraa qabnu akka seeraan qabne uumarraa fagaanne ilmaan cubbuu taane.